Hi, akkam jirtu har'a isin jira beektu bakka itti kuruluus Osman waraabame achitti qaamaan isin argamee jira bakkicha guutummaa isaa kan isin agarsiisuta video kana like share gochuudhaan jalqaba YouTube keenya immoo subscribe nu godha har'a akkasuma bakka kana guutummaa isaa bakka waraabbiin kun itti ta'e guutummaa isaa fi akkasuma immoo haadha manaa Osmaniin wal isin agarsiisa. Addo kana dhufte har'a jirti wala isin barsiisa bakka kana guutummaa isaa isin agarsiisa YouTube kana share like subscribe gochuudhaan jalqaba isinan jaalladha haga dhumaatti nu wajjin ta'a. Let's go family, let's go. Mana keenya ka'uudhaan baasii gara baadiyyaa sana qabachuuf deemnee baasii keenya gallee kan kun iskaanii godhee kan hiriyaa kootiitti dhufee iskaanii godhee karaa keenya irra bu'e. Inni amma achi deemaa jira kallattiidhaanii baay'ee bakka bareedaadha baay'ee nama ajaa'iba baay'ee namatti tola haga dhumaatti ilaalaa subscribe gochuu hin dagatinaa. Amma karaa karra deemaa turre bakki kun baadiyyaa waan ta'eef karaan kun by the way baay'ee bakka baadiyyaadha magaalaatti Istaanbulii baanee kallattii maane jechuudha. Gara baadiyyaa sanaatti imalle kun hunduu isinitti agarsiisuufidha bakka kana argu. By the way baay'ee bareeda baadiyyaan isaa sun gaafa keessa deemtan utuu achi hin gahin bakka waraabbii sanaa utuu hin gahin iyyuu karaan isaa kun baay'ee namatti tola. Bakka sana keessatti keessummoota hedduutu jira waan hedduu baay'ee isinitti tolan hedduun isaanii waan jiruuf viidiyoo kanarraa akka hin dabarre like share subscribe gochuu immoo akka hin daganneen isiniin jedha. Viidiyoo kanaan yeroo gaarii akkasiin qabaattan abdiin qaba keessumaa warri fiilmii kana daawwattan jechuudha. Achi bakka sana geenye Bozdaak jedhama bakki fiilmiin sun itti waraabame achi geenye jechuudha. Sana booda tikeettii keenya kutachuudhaaf bakka tikeettii keenya gallee tikeettii keenya kutannee gadi buune. So there are two main places. First of all, we are going to visit Hayobasi. Lots of places to visit, lots of events to do. Ingilifaanitu maal akka nuti goonu haala sagantaa bakka kanaa nu ibsaa jira jechuudha. Saatii meeqatti maal akka ta'u eessa akka nu daawwachuu qabnu waan hundumaa jechuudha. Sagantaa bakka kana keessatti ta'u guutummaa isaa nu ibsaa ture. Yaa Ingilifa dandeessu akkasiin dandeessan beeka garuu afaan Oromoo isin wayii jedheen isin baay'ee cimoodha namana. Achi isarraa odeeffannoo hundumaa fudhannee hin dabarree jechuudha. Bakka kana gaafa dhuftanii seentan waaw simmitii isinitti dhagaamu injibbitu bakka baay'ee isinitti tola alaabota sana ilaaltanii haala wanta fiilmii keessatti ilaalaa turtan kallattiin gaafa dhuftanii lafatti argitanii injibbitu baay'ee tokko isinitti tola. Achi bakka kana garree bakkatti wanti kun sibiila kana yeroo tumanii jira ilaala viidiyoo kana dhaggeeffadhaa gajjallaa kanarra kan jiru kana. Haydır Allah, aktır Allah, haydır Allah, aktır Allah, haydır Allah, aktır Allah, haydır Allah, aktır Allah. Hey, this is people from Ethiopia. Watching you. Cigalma kana keessa immoo sagantaa addaa gulubsiisa fardaa fi agarsiisa addaa aaktiroota muraasa fiilmicha keessa turaniin jiranuun jedhanii bakka kana nu goshanii galma baay'ee namatti tola kana keessa dhufnee seennee haga sagantaa jalqabutti teenye eegaa jirra bakka kana jechuudha. Bakka quba itti qabaaruuf farda dhufanii as keessa gulubsiisuu agarsiisa garaa garaa bakka kanatti aaktiroota akkaataa hundumaa isaa nutti agarsiisu. Zen sagantaan isaanii jalqabee iskiriinii jalqabee iskiriinii fakkaata jechuun pirojekteriin jalqabanii achi agarsiistonni tokko jalqaban dhufee as ba'e akkaataa seensa isaanii baay'ee namatti tola. Viidiyoo kana agarsiisa kana guutummaa isaa dhaggeeffadhaa. Agarsiisa kanatti aansuudhaan immoo bakkoota jiran hundumaa kanan deemee isinitti agarsiisuudha bakka jiraniif viidiyoon kun illee xiqqoo dheerataa jira garuu hunda isaa isinitti agarsiisa. Mee agarsiisa isaanitti nutti agarsiisan kana gulubsiisa fardaa lola billaadhaan hunda isaa mee dhaggeeffadhaa.
Oh no. What? Sorry.
achi agarsiisa mana keessaa kana haala kanaan xumuranii gaafa isaan soqqan ilmi keessaan oromtichi keessan immoo gara bakkeetti ba'uudhaan amma agarsiisa bakkee jiru guutummaa isaa isinitti bakka kana ilaalaa miidhannaa ta'e jechuudha. Bakka achi keessatti ilaalaa turtan maal yaadattume bakka kana gaafa gartaan seen kottaa waan isinitti agarsiisuu qaba. Amma immoo agarsiisa kan biraan qaba nafaana bu'aasti. Bakki kun garuu ajaa'iba har'a daawwattoota hedduu qaba yeroo sanatti yeroo fiilmii waraabamaa ture garuu maal akka inni fakkaatu isiniifan isaa sana booda wantan amma gochuuf jedhu kana agartanii maal akka inni fakkaatu koomentii jalatti jechuun maaliif akka godhamaa ture koomentii jalatti naa barreessaa. So addoo kana dhufnee zen kana furanneetu ulee keenya furannee kana maal gochaa turre boom boom. So amma kuno mana Osman Bey rana pun kita Osman Bey kesa dirata kita bakka Tuvalet tutamasından önce bakka Bey bakka tahi itini sana tureye bizi anlamadım. Şöyle gel şuraya. Ethiopia. Selamünaleyküm to everyone from Turkey, from both of of course. We are waiting of you also. Greetings for Ethiopian people, okay? Kun immoo mana qomoowwan garaagaraa akkaataa jireenya namoonni sun keessa jiraachaa turan manni xixiqqoon sun kana fakkaataa kiisisaa jechuudha biyyuu isaatii kana fakkaata. So galma keessa jirra amma galma siinni jira balaa hatuun yookaan immoo haadhi manaa Osman Bey dhufaa jirti ishee ilaaluudhaaf galma keessa seenirraa amma dhufaa jirti kun bakka isheen teessee dirbeedhaaf kun achi jira so ishee eegaa jirra. Garuu viidiyoon kun baay'ee dheerataa wanta jiruuf viidiyoo isa kana asumatti kuteen paartii tuusaa bor galgala sa'aatii 3 jala irratti poostishinii godha jechuudha. Hagasitti subscribe gochuun dagatina subscribe nagaan naaf tura.